السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جرت أرقام طويل كما شمارك فونا هندي كيسانو أمانتي كوتا غن وصون جن هندوم تكيسانو بغا جراتني نجيني كلين سران سنغا قبو هندوم كيسانو قالتو مرون ينكم ما نفعنا ترتن أما اللي لايكي شيري قد أورني أرون لي ويلكم بغا نغا يوتيوب channel كي أفتن إسي سيما لجرام ماتي يوتيوب channel كنا تا لايك شير سبسكرايب قد إسنين جل أغا وردفتوتا كي فيديو كي أرى waa'ee Sumayyaati. Sumayyaani sababa Sa'idoo itti aayyuu jaalatee samoona akkana miidiyaa irra deemaa turee fi ijoollee ofii fudhattee karaa biyyaa karaa bahaaraatiin galuuf karaa seeraatiin wanni hunduu naasirraa didee karaa seeraatiin wanni hunduu na didee kanaafuu amma karaa bahaaraatiin galaa jetteetiniin guyyaa kaleessa viidiyoo waraabdee gadi dhiifte karaa bahaaraatiin galuu murteessee bakka wanni hunduu na dide ammas karaa bahaaraatiin illee hin danda'amu naan jedhanii gara biyya biraa asumaan biyyootan nutti kaluu jirtu deema. Sa'iidoon abbaan manaa kee osoo abbaa manaa badaa ta'e tarkaanfii akkanaa fudhatuun kan kee rakkoon qabu wama badaa ta'etu tarkaanfii akkanaa si fudhachiisee jedha. Gizee ammaa kana gizee namni guddaanuu karaa bahaaraatiin galuu dadhabee baharaa keessatti dhumaa jiru kana ati daa'imman qabattee karaa bahaaraatiin galuu yaaduun kee sirrii miti. Abbaan manaa kee abbaa manaa gaarii kaasee anka bakka buuka waan ati barbaaddu hunda sii godhu jaalala aayyullee yoo taate isheetu giddiin si jaaladhee sitti heerumu malee yoo ati na fuune of ajjeesa jedhee giddiin dirqe malee inni si jaaladhee si fuudhu malee jedhee isiin fuune jechuudha. Kun waan isiin giddiin murteeffatte ammallee akkasittuu sin dhiifnee ka'ee galee osoo abbaa manaa badaa ta'e saniif dhiiftee daa'imman kan kee fudhattee karaa bahaaraatiin galtaa jedha namni hunduu. Osoo abbaa manaa gaarii qabdu daa'imman fudhattee yeroo ammaa kana sanuu daa'imman qabattee daa'imman lama qabattee karaa bahaaraatiin galuuf deemuun kan kee sirrii miti. Isumaan naa sirreessii karama seeraatiin inni sii sirreessaati yoo haala lisii mijaa'u didee na didanii daa'imman qabatanii galuun hin danda'amu yoo ana bichaa taate malee ana ijoollee kiyya gatee hin galu dhugaadha ijoollee kee gattee itti galtuun qabdu ijoollee kan keetiif haati ilma ofiitiif bu'aa bayii hedduu buuteetiniin ilmaan ofii guddifattee ilmaan ofii wajjin bakka kamuu deemtee jiraatu feeti. Kanaafuu ammallee karaa bahaaraatiin deemtee galuun kan kee sirrii miti ilmaan kan kee itti miti nafsee keetiin hin galtu jechuudha. Gizee dhiirri bayee galuu dadhabe kanatti jechuudha karaa bahaaraatiin ni ulfaata daa'imman kana qabattee galuu yaaduun kan kee kana maraa ka fide aayyuudha. Warroonni abbaa manaa niitii osoo qabu beeytan giddiin si jaaladhe na fuutu malee jettanii itti rarraatanii yookaan bultii namaa diidanii ka isaan lamaanitii miti ka daa'imman kanattu garaa nama nyaata daa'imman kanatu gaaga'amaa jechuudha. Rabbi jazaa isinii haa deebi'u warri bultii namaa diidanii bultiin ofii ijaarrachuuf yaaddan jechuudha. Ani bultiin kiyya haa tolu bultii kiyya tolfadhaa maan nagahee haadha manaa isaa ta duraatiin fedhu addaanaa bahu fedhu waliin haa jiraatu yoo kana hoomee maal keessa argatti jechuudha. Yoo akkanatti abbaa manaatti haadha manaa addaan baaftee ilmaan wajjin qabattee yoo isiin akkanatti makaraa argitu kana sababa aarii inni aayyuu fuudhee fi kunoo isillee dhiisee biraa dhufe gama kan kee deebi'e osoo inni badaa ta'e nu martuu siif dubbannaa siif quqqannaa dhugaadha. Dubartiin takka ni aarti abbaa manallee addaan ni baati jechuudha yeroo inni irra fuudhe garuu abbaa manaan kun gaariidha abbaa manaa si gatuu miti abbaa manaa si miidhuu miti osoo isuma simattee anaaf ati gahe karaa seeraatii waraqaa naa sirreessi ijoollee tiyya tanaa wajji akka biyya galu na taasisi jetteeni biyyuma keetitti galtee karama seeraatiin akkiid inni masii sirreessa ijoollee tanaa wajji waan hundaa masii sirreessa akkanatti addatti eenyus hin jedhu. Kanaafuu ati isa jalaa baddee karaa bahaaraatiin galuuf yaaduun kan kee kun immoo sirrii miti. Osoo isumaa wajji mari'attee inni si gargaaree gara biyyaa galteetiniin eegasii filannoo kee waan barbaadde murteessitee baay'ee bareeda jedhee yaada akka kiyyatti. Karaa bahaaraatiin daa'imman qabattee akkanatti galuun kan kee immoo sirrii miti. Innummaan waan si barbaachisu si sirreessee gara biyyaa si haa galchu.
gaafa biyya keetti waan barbaadde murteessuun sun murtee keeti. Eegasii daa'imman keellee gaggaatee booda immoo seenaa abadan keessaan baane boo'u immoo bu'aa si hin qabu. Daa'imman tanaafuu ilmoo teetiifuu makaraa argaa jirta. Kanaafuu isumaan mari'attee osoo isumaan naa sirreessi jettee eega waraqaan sii sirraa'uu didee dubartiin adda ofii wanni isiin sirreessitu takka hin jirtu. Adda kee wanni ati sirreessitu takka hin jirtu jechuudha. Innummaan yoo si gargaaree jibbitus jaalattus ilmaan tana wajji si gargaaree akka ati gara biyyaa galtuu si taasisee bareeda. Ammallee biyya biraa deemtee yoo namni si gargaaru hin jirre jechuudha. Ilmaan tana wajji namni si gargaaru yoo hin jirre deemtee maal goota biyya biraa osoo isuma wajji jiraattee jedhaan akka kiyyatti Sa'iidoon nama gaariidha, nama badaa miti. Jaalala aayyuullee yoo taate giddiitu isiitu giddiin abbaa manaa naaf ta'ii jedhee gaddade malee isiin yoo duutee qoricha dhugde mana seeratitti nagalchanii ka jedhu inni illee sanitti seene malee jibbaa keetiif miti. Sumayyaa ilmaan tantee qabattee makaraan arginii mana keetitti deebii abbaa manaa kee wajjin mari'adhu murteessii. Innummaan waan si barbaachisu si sirreessee gara biyyaa si haa galchuu gaafa biyya kee maatii kee bira geette waan barbaadde murteessuu dandeetta. Akkanatti daa'imman qabattee ofii akkana godhaa garana deema bakka feetellee yoo deemte dirqama namni si bira jiraachuu qaba. Daa'imman kun osoo jabaatanii homaa miti daa'imman sabiyyiidha. Daa'imman reefuu lafaa dhuftuudha. Daa'imman ganaadha. Kanaaf osoo isumaan mari'attee waa maraa sirreessitee adda kee waa murteessuun sirrii miti siin jedha akkasii Sumayyaa. Rabbiin bultii kan kee walitti isin haa deebisu walitti isin haa tolchu. Daa'imman tun immoo jidduutti ni dararamti. Ilmoon abbaaf haadha bakka tokko yoo jiraatan gammaddi. Gaafa ati haga feetellee biyyuma feetellee baqadhu jiraadhu ilmoon tun abbaa si gaafachuun isii abadan hin hafu jechuudha. Akkasii rabbi isin haa laaffisu. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa waan na dhaggeeffattaniif hedduu naaf galatooma. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.